walitti fufisaan guddachuudhaaf karoora baafadhu. Furtuun walitti fufisaan barachuu fi walitti fufisaan guddachuu karoora guddinaa baafachuu fi karoora kanatti cichanii hojjechuudha. Akka kiyyatti guyyaatti sa'aatii tokkoof beekumsaa fi dandeettii kee fooyyessuu yookaan waan haaraa barachuu fi karoora qabaachuun gaariidha jedhee namana. Henry Nightingale namni tokko guyyaatti sa'aatii tokkoo fi dhimma tokko irratti yoo dabarse kanas waggaa 5 fi walitti fufisaan yoo raawwate dhimmicha irratti ogeessa cimaa ta'a jedhee ture. Kunis guyyaatti shaakala yoo goone sadarkaa olaanaa irra ga'uu akka dandeenyu agarsiisa. Ani wayitan waa'ee geggeessummaa namoota barsiisuu akka armaan gaditti karoora walitti fufisaan guddachuu akka baafataniin gorsa jedha John Maxwell. Wiixata sa'aatii tokko jireenya afuuraa kee guddisuu irratti dabarsi. Kibxata sa'aatii tokkoof kaasettaa waa'ee geggeessummaa irratti waraabame dhaggeeffadhu. Roobii jechamoota barbaachisoo guyyaa kibxataa teephiidhaan dhaggeeffatte keessa jiran yaadannoo qabadhu. Kamisa sa'aatii tokkoo fi kitaaba waa'ee geggeessummaa irratti barreeffame dubbisuun dabarsi. Jimaata walakkaa sa'aatiif kitaabicha irra deebii dubbisi. Achiin booda waan dubbiste sammuu kee keessatti qabadhuuti waraqaa irratti barreessi. Karoora walitti fufisaan guddachuu baafachuudha fi jalqaba jireenya kee keessatti dandeettiiwwan gabbifachuu barbaaddu 3 yookaan 5 adda baafadhu. Achiin booda kitaabota, baarulee, gaazexaalee, sagantaalee raadiyoo fi televezyiinii barbaachisoo ta'an adda baafadhuuti karoora kee keessa galchi. Waggaatti kitaabota 12 dubbisuu qabda. Kanatti dabalees baarulee, barreeffamoota bu'aalee qorannoo ibsanii fi gaazexaalee adda addaa dubbisuu qabda. Guyyaatti dubbisuu fi waan haaraa barachaa adeemuu amaleeffachuu qabda jedha John Maxwell. An Abarraa Damseeti. Galatooma.